Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaa irraa waan adda ta'e waliin ilaalla. Innis amantii ajaa'ibsiisoo addunyaa kana irratti jiran kan nuti tasa jira jennee hin yaadne. Hammam keessantu addunyaa kanarra namoonni Waaqa dhiisanii saayinsiitti akka amanan beeka. Abbaa qabeenyaa kaampaanii konkolaataa Taslaa dabalatee namoonni baay'een akka isaan saayinsiitti waaqessan beektu. Yeroo tokko gaaffiif deebii godhe keessatti abbaan qabeenyaa kun gaaffii kadhattee beektaa jedhuuf deebii yeroo kennu takkaa kadhadhee hin beeku jedhe. Itti dabalees amma miti yeroo busaan si'a tokko na qabeeyyuu Waaqayyoon kadhadhee hin beeku jedhe. Maaliif kaastaree naan jechuu hin dandeessu? Maaliif akka ta'e waliin ilaalla. Namoonni hantuuta intarneetii dabalatee akka amantaa tokkotti waaqessuun miseensota miliyoonaan lakkaa'aman akka qaban hammam keenyatu beeka. Guyyaa irraa amantaa takkaa dhageessanii argitanii hin beekne kan addunyaarra jiru waliin ilaalla. Obsaan na duukaa tura. Shanaffaa Zaraat Temple of Rajasthan kan jedhamudha. Amantaan kun biyya amantiin baay'ee keessatti argamu Hindii keessatti kan argamudha. Tarii fayyummaa jara kanaa kan nama shakkisiisu yoo ta'e iyyuu jaarraa 15ffaa kaasee amantii tokko qabu. Innis kan isaan waaqessan hantuutadha. Amantiin kun hordoftoota muraasa duubaan kan qabu isinitti hin fakkaatin. Namoota miliyoonotaan lakkaa'aman hedduu qabu. Asitti qoricha kiyyoo adurreen utuu hin hafin kan nuti adamsinee qabnu hantuuti. Bakka kanatti immoo akka barbaadan lafarra, mukarra, dagalee manaarra fiigu. Aannanni yeroo yerootti ni dhiyaataaf. Akka amantii kanaatti aarsaa ta'uu isaadha. Bakka hantuutaan guute kana yeroo seentan kophee baafachuun dirqamadha. Sababiin isaa kabajaa hantuuta sanaaf kennamu waan ta'eef. Itti dabalaan utuu isin mana sana keessa jirtanii hantuuti miilla keessan irra baanaan akka eebba guddaatti ilaalama. Akkasumas eeggannaa guddaa gochuu qabdu. Sababiin mana kana keessa utuu deemtanii hantuuta tokkorra ajjettanii ajjeefnaan dirqama warqee ba'eessarraa kan hojjetame bifa fakkeenyaa hantuutaa sanaa lafa lixxanii fiduu qabdu. Egaa qarshii hagamii akka fixu tilmaamuun hin cimu. Egaa kanaan waaqa tolfamaadha yoo jechuudha baane maal jennare? Inni arfaffaan Church of Satan yookaan waldaa seexanaa. Kana namoonni baay'een keessan quba qabaachuu dandeessu. Waldaan kun kan inni dhaabbate Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa yeroo ta'u, kan inni dhaabbates bara 1966 karaa nama Antoonius Lander jedhamuun dhaabbate. Namni kun amantaa kana dhaabee waggaa isaatti ture kan inni du'e. Inni haaduu malee addunyaa kana irratti amantaan kun saffisaan dabaluudhaan geggeessitoota biyya baay'ee dabalatee miseensota miliyoonaan lakkaa'aman horateera. Kan isaan waaqessanis kadhatanis ifatti seexana yeroo ta'u, yeroo ammaa miseensota miliyoonaan lakkaa'aman qabu. Hundeessaan amantaa kanaa kan ta'e Antoon kitaaba Seexaanizim jedhu kana barreessee fixuuf yeroo inni itti fudhate kan nama ajaa'ibuu fi kan amma ammaatti ta'ee hin beekne. Innis sa'a 24 qofa ture yookaan guyyaa tokko. Silas hojichi kan seexanaan ture. Dabalataan wanta nama dhibu Antoon yeroo du'e waan cimaa dubbate qaba ture. Dooktoriin Antoon akka dubbatanitti Antoon yeroo du'uuf sadarkaa dhumaa irratti ga'e. Maalan hojjedhee maalafinis kana godhe jedhee gaabbiidhaan bu'aa ture jedhu. Haa ta'uyyuu malee yeroon isaa ifatti darbeera. Addunyaa kana irratti beektotaaf namoota biyya bulchan dabalataan waggaa waggaan namoonni baay'een aarsaa amantaa kanaaf ni dhiyeessu. Isaan keessaa Halloween kan jedhamu biyya keenya dabalatee addunyaa irratti feestivaalli kabajamu tokkodha. Isinoo deebiin keessan maaloodha? Sadaffaan Church of Euthanasia. Kun immoo dhaadannoo adda ta'e kan Save the Planet, Kill Yourself yookaan ofii kee balleessii addunyaa kana oolchi kan jedhu qaba. Warri amantaa kana fudhatanii warri mirkaneessan baay'ee na dhibu.
Amantaa kana yeroo jalqabaaf kan eegaltee dubartii Chris Korda jedhamtu nama lammii Ameerikaa taate yeroo taatu bara 1992 magaalaa USA kutaa Boston jedhamu keessatti jalqabde. Kan isin ajaa'ibu akka amantaa kanaatti of ajjeesuu, ulfa baasuu, nama biraa ajjeesuun akka qulqullinaatti ilaalama. Tarii akkas taanaan isheen amantichuma jalqabde maaliif of hin balleessine jettanii yaaduu dandeessu. Kun anaafis gaaffiidha. Guyyaa sagantaalee gurguddoon jiranitti akka seera amantaa kanaatti bakka namoonni baay'ee argamanitti fedhiidhaan akka of ajjeesantu godhama. Kana qofaa utuu hin taane ulfoonni baay'een bakka waaqeffannaa isaanii kanaatti akka baafamu godhama. Egaa kan amantaa seexanaa jechuu yoo baanne maal jenna ree? Inni lammaffaan vampiirizim yookaan warri kun immoo warra dhiiga namaa dhugan jechuudha. Kunis amantii ta'uu isaati. Kun immoo waan raajiidha. Bakka amantaa kanaatti namni seene kamiyyuu dhiiga namaa dhuguuf ni dirqama. Safuudha. Dhiiga horii isinitti hin fakkaatin dhiiga namaa. Kunis kan inni itti ilaalamu akka qulqullinaattidha. Egaa kunis amantaa ta'ee addunyaa kana irratti galmaa'ee jira. Galmaa'uu isaa duwwaa otoo hin ta'in hordoftoonni amantaa kanaa miliyoonotaan kan lakkaa'aman ta'uu isaatu nama ajaa'iba. Inni tokkoffaan yookaan sadarkaa tokkoffaarra addunyaa kanarraa kan jiru Church of Scientology kan jedhamudha. Waldaan kun akkan jalqabarratti kaase sa'aatii ammaa waldaa babal'achaa jiruuf biliyeenaroota namoota bebbeekamoo addunyaa kanaa kan hawwate amantaa waaqa tolfamaa guddaadha. Miseensonni amantaa kanaa kan isaan waaqessan ifaatti saayinsiidha. Keessaan amantaa kanaa Chairman jedhamuudhaan waamama. Akkuma nuti Paaphaasii, Sheekii yookaan luba jennu. Irra guddaa jechoota saayinsii fayyadamu. Akkuma nuti wangeela fayyadamnu jechuudha. Amantaan kun biliyeenaroota baay'ee waan qabuuf addunyaa irratti babal'achuuf yeroo ittiin fudhanne. Waa'ee amantaa kanaaf dhoksaa isaa booda walitti deebinee ilaaluu dandeenya. Isinoo yaada keessan koomentiirra nuu kaa'aa. Galatoomaa. Guyyaa gaarii.